namni tokko osoo hin dhukkubsatiin gara hospitaalaa akka yookaan immoo gara mana yaalaa akka dhufuu danda'u beektuu laata. Akkam jirtu Dr. Bucuu Alamuu jedhama. Hakima waliigalaati. Namni tokko gara mana yaalaa yeroo kam dhufuu qaba. Akka biyya keenyatti yookaan immoo hawaasota baay'ee keessatti wanti baratame namni erga dhukkubsateen booda mallattoowwan adda addaa erga uumameen booda gara buufata fayyaa deema jechuudha. Kuni garuu dhaabbanni fayyaa addunyaa kan deeru maalidha? Namni tokko osoo hin dhukkubsatiin dura gara buufata fayyaa deemuudhaan qorannoo barbaachisoo godhuu qaba. Inni kunis inni tokko guboonni tokko mallattoo osoo hin agarsiisin yeroo dheeraadhaaf namarra turuudhaan miidhaawwan adda addaa walxaxaawwan adda addaa erga uumanii booda mallattoo agarsiisu waan ta'eef kanaaf isa san yeroodhaan barree yeroodhaan akka yaalamnudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne dhibeewwan tokko kan akka dhibee daddarboo hin taane kanaan dura dhibee biyya guddatanii kan jedhaman amma gara biyya keenyaa kan dhufaa jiran dhibeewwan akka dhiibbaa dhiigaa, dhibeewwan akka sukkaaraa osoo mallattoon agarsiisin waggaa hanga 20 dura turuu danda'u jechuudha. Waggaa 20 booda yoo namni mallattoo agarsiisee dhufu dhibeewwan adda addaa akka dhibee kalee, dhibeewwan nervii wantoota akkasii gara fidanii dhufa waan ta'eef kanaaf namni kamiyyuu dhibee qoratamuudhaaf at least waggaatti yeroo tokko qoratamee saniin booda erga bariin booda gorsa ogeessota fayyaatirraa argaman wantoota baay'ee gorsa kennu waan ta'eef isaa wal qabatee qorannoo keenya irratti hundoofnee wantoota shakkinu yoo jiraatu fuulduraaf dhibeewwan sunniin akka rakkoo adda addaa duratti finneef wantoota irraa of deebiin wantoota baay'ee nu barsiisuu danda'a waan ta'eef kanaaf wanti baay'een harka keenya irra jiraachuudha. Itti fayyadama qorichaatiin wal qabatee wanti jiru tokko qorichi kamiyyuu ogeessa fayyaatiin ajajamuu qaba. Qorichi fayyadamnu sun immoo dhukkubsataa isa sirriidhaaf guyyaa sirrii hanga keenya jedhamisan fudhatamuu qaba jechuudha. Kanaaf qorichoota kana dhukkubsataan sun haalan fudhatu taanaan guyyaa kennamisan keessatti fudhatu taanaan rakkinoota adda addaan nu saaxiluu danda'a. Isaan keessaa inni tokko akkuma jenne summii nutti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf amma jedhamee isaanii ol ni fudhanna yoo ta'e qorichumti suniyyuu summii nutti ta'uu danda'a. Qaama keenya kan akka tiruu kan akka kalee isaan qaama keenya keessaa baasa waan ta'eef isaan miidhuu danda'a. Inni lammataa qorichichii fi dhibichi wal baruu danda'u jechuudha. Kanaaf booda qoricha kana yoo deebinee fudhanna ta'e dhibee sanirraa fayyuu hin dandeenyu jechuudha. Sababa dhibichii fi qorichi sun wal baruuf jechuudha. Inni sadaffaa baasiiwwan adda addaatiif saaxilamna jechuudha. Qoricha salphaadhaan yaalamuu kan dandeenyu dhibichaa fi qorichi waan wal baruuf dhumarratti kanaafuu baasiiwwan adda addaatiif saaxilamuu dandeenya jechuudha.